Egaa hordoftoota kiyyaa har'aan sana jechuudha wallahi laazim hedduu takka naaf galatoon hedduu takka isin hunduu naaf jiraadha umrii dheeraa naaf jiraadha galatoomaa isin jaaladha isin kabaju hunda keessan jechuudha maaliif viidiyoo ani kalemoo yoon gadhiis tokko irratti shiita fiduu eegalee ofii kiyyaa kanallee fiduu eegale jedheen ture hordoftoonni kiyya tuni hedduu si jaaladha hedduu si kabaja kana caalaa akkati hojjettu barbaada kanaafuu sirra ordarii godhadha bakka asii majajjabeessu faamilii isitti horu sirra ordarii godhadhee jira wanna ati fiddunaa jettee jirti mee maal akka ta'e eegdumaan laalla jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akka nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanonni keessan dalagaa fi ammaaf fakkaatin jira maashaallah egaa hordoftuun kiyya suni si jajjabeessuun barbaada wanna ati fiddu wanna ati gurgurtu natti tolaa jettee jirti maashaallah laala akkuma isin jettutti shurraabii kana hawwata keessanii jechuudha na biratti ni argattanii garuu wanni isin beeku qabdan bize hunda akkanatti argamuu dhabuu danda'a jechuudha. Ani isinii himee ture tanaan dura Finfinnee deemuu eegale natti bareedee fi wanta bareeda ta'e tokko wanta gaarii ta'e tokko waan jaaladhe tokko ni fida jechuudha. Maaliif hordoftoonni kiyyallee kun fafarsanii waan jaalataniif jecha waan bareeda yoo ta'e ni fida wanti xiqqoo tan ufuma kiyyaa fidee akkasumallee karaa TikTokiitiin haga tokko jalqabaa jira waan ta'eef jechuudha garuu daddafee haga beekamu turuu danda'a haga namni ordarii dafee godhatu dhabuu danda'a haa ta'uti waan xiqqoo kana waan inni kiyyee danda'e ni fida maashaallah wallahi hedduu takka jaaladhe wanniiwwan shurraabiiwwan kana dhaadheessuuf osoo hin taane laala hedduu furdaadha jechuudha furdaadha lallaafaa kiisii qaba qulfii qaba laala hedduu takkan jaaladhe halluu magaala kanatti lama na ajajjee akkootii yaafadhatii yaajjettee ilaala ni yaa'a jechuudha yaa'ee akkasitti zilzil jedhu sanii miti jajjabina qaba furdina qaba dafee sirriitti akkanatti yaa'u akkanatti sirriitti adda harkisan malee furdina qaba jechuudha. Egaa wanni kana kanaan dura 2800 bitaa turanii 2200 qofaan ka ofii kiyyaa gurguraa jiru jechuudha ofii kiyyaa fide maaliif ree amma gaafa naggaade irraa bittu akkuma taan dura isiniin jedhe naggaadeen suni warra sarraatanyota birrii kafalanii mana kiraa kafalanii sansaniif meeshaarratti gatii ol baasanii jechuudha. Ani immoo sansan waan kafalaa hin jirreef alhamdulillah waan tokko fidee oo barbaadan isin ordarii godhachuu dandeettanii jechuudha waan xiqqoo meeshaarallee nama baay'eetu kidaan isaanii wanni barbaannaan jedhanii inshallah isiniif galcha baay'ee osoo hin ta'e waan nama xiqqoo irraa eegalamaa mere sansan isiniif hin galcha kana qarshii 2200 firee lamatti biteetu jira wallahi warratti hedduu takka naaf galatoomii siin jedha maaliif yaadni kan keetu iyyuu bitachuun kee akkuma jirutti ta'e yaadni kan kee waaw laala halluu kanallee isin darbuu hin qabu jechuudha maatii keessan haadha keessaniif hedduu takka oo'a furdina qaba jechuudha waan onniti miti xiraatii qabu bakka ni bareeda jechuudha. Halluu lamatti fidee 2200 qofaan 2800 bitaa ture antaan dura naggaade irraa jechuudha. Kanaaf ammallee Finfinnee yoo deeme waan tokko waan akka namatti jaaladhe baay'ee osoo hin ta'in firee 12 firee 6 fidaa jechuudha. Isin immoo barbaadan ordarii godhadha namni na jajjabeessuu barbaadan akkanatti jechuudha. Wallahi galatoomii kana jechuun kiyya cinqamullee hin barbaadu akkasiin galtallee hin barbaadu garuu na ajajjanii as deemee naggaade irraa bituun kiyya nafu jechuudha. Waan xiqqoo ofii kiyyaa fidee isinitti agarsiisa. Tokkoffaa ifaa jechuun illee narraa hafa. Lammaffaa ammoo gatiin isaa hedduu takka isaanis jaalataniiti miti akkuma dur isiniin jedhe namni tokko gaafa hojii eegalee sarratanyaa qaxaruuf jira sarratanyaan sun birrii barbaada gibiratu jira as deebi'ee mootu kiraa manaatti jira jechuudha namni hojjete tokko kana hunda shaffaneeti ka tirfii argatu kanaaf sansaniif gatiin dabala jechuudha warra suuqaati irratti isinii galee kootiin kun amma qarshii 3000 suuqarratti 2200 anuu bitaa ture jechuudha ani garuu 2200 qofaaf shaalii kanallee firee tokko abbaa kiyyaa jettee jirti shaalii makanaa yeroo jalqaba bitu sani 1,100 bitaa ture jirtii keessa ammoo 1,500 illee bitee 1,800 illee bitee beekaa jechuudha amma 1,400 isa tokko itti aansee shittoo kana tanaan dura illee sitti himee jira shittoon kun tokkoffaa fi lammaffaa qaba lammaffaan isaa qarshii 450 haga qarshii 600 illee jira bakka suuqiin hundi wal tarti jechuudha seentara irra warri fakkeenyaaf ammoo suuqa cina gala ta'ee fi suuqa seentarra ta'e gatiin tokko miti meeshaa seentarra irraa suni dabala jechuudha akka cina galaa san namni hundi waan hin arganneef gatii xiqqoo isin qannasaa jechuudha isa kana qarshii 1,000 keessaa banee isinitti agarsiisa tanaan dura adii jechuudha eshi inni biraan mootu shiita azziran kana keessaa isin ordarii godhattee turte
TikTok irratti liivii seenee ture ganama baay'ee natti hin tolle Jumaa waan ta'eef dafee irraa ba'e ka isin naan jette gurraachaa fi piinkii naan jette isinitti agarsiisa jechuudha gurraachaa fi piinkii isin jette. Waaw maashaallah wadhisiisee fi jira jechuudha hordoftoota kiyya. Darbannoo guddaadha kun bal'aa akka diriyaati. Diizaayinii isaa kana fakkaata. Shaarbii qaba. Shaarbii isaa hojii irratti qarshii 1,800 godhameera jechuudha hordoftoota kiyya. Darbannoowwan kun wal taraa ka qarshii 1,400 jira, ka qarshii 1,300 jira. Kasanii gadi illee ka 900 illee jira irratti garuu wal tara jechuudha. Maalummaa isaatti wal tara, qarqoomni illee wal tara, qumatiin isallee wal tara. Kunniin babal'aadha. Shaarbiin isallee kun kana fakkaata. Obarluutii dhaamee jira. Isa kanaa fi tokko immoo osoo hodhanii naan jette piinkii. Waaw kanallee itti takka jaaladheeraan. Diizaayiniin isii haarawaa tanniinis. Karee kisaniif kun tokko miti. Tokko hin diigu tokko kanatti maaliif bittiin lamaan meetira 2 akkanatti isinitti agarsiisa baay'ee. Agartanii? Maashaallah. Yoo uffatamu baay'ee takka bareeda. Kana jalaan akkana hodhisanii gubbarraan shaarbii uffitan diizaayinii isaa luka jalallee akkana qaba. Gubbarrallee akkana mataa gisee hodhamu. Shaarbii gubbaan deebisnaan waaw sinjaa. Kana fakkaataa meeshaa kana shifeeritti kennuudha waan ta'eef viidiyoo waraabee warroonni tanaan jiru meeshaa natti kennitan wallaahi laaziim akka kaameraa agarsiise achi garagalchiise isin agarsiisa. Saaloonii kiyya akkamitti akka jiru jechuudha. Firaash nama 10 na bira jira. Saarbisii meeshaa kaa'utu ture isa guutee tiraasii wajji jechuudha. Tiraasii kanama tokko tiraasii 12 fi firaashii 4 tiraasii 12 firaashii 4 guuteetiin saaloonii keessa jira meeshaa. Wallaahi warri firaash na bira jettan narraa fudhadhaa. Wallaahi adda akkamitti akka dabarsanatu beeka Jumaa irraa tana jechuudha. Vlog illee hin hojjenne bakka natti illee hin tolle bakka isinitti agarsiisa. Manni bakki hin jiru meeshaa keessan akkana dardaree jira bakka kana saaloonii keessa jechuudha baay'ee kanatti hin tolle. Hundumaafuu namoonni meeshaa na bira qabdan hubadhaa na bira fudhadhaa. Keessattuu firaasha jechuudha. Firaashatu na cinqee amma firaasha hedduu dalagsiisee viidiyoo godhuu natti hin tolle diqqoo biji ta'e. Kan meeshaa amma isinitti agarsiisa kana viidiyoo godheef meeshaan xiqqoo waan taateef akkasumallee shifeeritti erguu feeda. Kara saguree meeshaa deemu jechuudha. Shiita ammaatii fi kootiiwwan kunniin kara saguree warra deemu. Namoonni barbaadan shiita na biraa ordarii godhachuu dandeettan jechuudha. Babbareeda shiita osoo hin ta'in darbannoo walirratti shiita illee barbaadan isiniif fida. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa warri na jajjabeessitan warri keessaan dhuftanii jabaadhunaan jettanii keessanuu galatooma asitti dagadhee qabattoo qaba kootiin jechuudha. Qabattoo qaba. Tanii qabattoo isaati kuni akkana waan kwaalitii waan babbareedaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya kootiiwwan kunniin osoo hin dhumati firee 10 bichaa fidee firee 2 waan irraa gurgureen jira. Akkan isin jaa barbaadan heeloo jedha. Lakkoofsi kiyya kun asirra isinii kaayaa warri hanga ammaa dhaggeeffatan hundi keessanuu galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja guyyaa gaarii keessanaa oolaa. Warri firaash biraa qabdan firaash keessanarraa fudhaa kaameraa achi garagalchee isinitti agarsiisa. Hordoftoota kiyya mee isinumti ilaala wallaahi isinumti ilaala akkamitti akka mana kaayee jechuudha. Laal saaloonii kiyya ilaala. Bakka firaashii namaatiin guutamee jira jechuudha. Kun viidiyoon goone kana haga baaqanii kan viidiyoo godhee ture. Kun isa kun immoo kan nama biraati. Saarbisii takka guutee jira. Kun immoo viidiyoon godhamin malee dhumatee jira. Cidditti jedhee kan hojjetame kunillee wallaahi akka majaliisaatti ziippiin hojjetame tokko uffiseetiin jira jechuudha. Achitti gizee lakkaa'anii hojjetan tokko uffisaniiti jiran kaawwan hin uffisne. Gabarii hunduu uffatee jira. Firaasha majaliisaa kana dalagsiifattan gabarii uffisuun bareedaadha jechuudha. Akkanatti kun uffatee jira maashaallah laala. Majaliisumaan garaagarummaan qabu akka majaliisaatti dalagsiisa jechuudha. Faayidaa san dhiisee maaliif yoo farashaan baay'ee takka bareeda. Faayidaa sun akkasitti liqqimni namaan jedhu anillee ni qabaami. Inillee bareeduma ta'ee akkasii liqqimni namaan jedhu kun ilaala akka majaliisa sanitti hojjetamee jechuudha laala. Argitanii? Inna akkasii kun olaala saalooniin kiyya akkanatti taa'utti jira. Kanaaf narraa fudhadhaa hundi keessanuu dhiifama wajjinii narraa fudhadhaa siin jedha warri na biraa qabdan hundi keessanuu guyyaa gaarii keessanaa oolaa baay'ee.